Seni kadannus ariifanne kadannus keenya dubbiin olumaa sakamiif inuma dhufaa geefti. Inuma seen mina agabbaanyani. Wallahi. Ufin akkaabbatanii jedhan ufin akkaabbaduun kibar dhugama jette fakkaata yeroo gadi namni waan dhugaa tokko isinii hime fudhachuudha kaa yoo namni kenneef bara kenneef hani ittiin hafuun gaarii miti yoo namni guyyaa alaalee caqasii kennu taate namni sii naafee asii kenne abbaa bira ka'ee naafu abbaa bira soo akkas Wallahi wabillahi dheengadee iltiraa wayileen calama naa kenne warobba likaabaa fooloo irraan qabuun dhufee dhuma ofumaa isaatiin addeenni bu'e immoo nan dhabe jechuudha. Andi maan nagashan abbaan fedhe naafa kennu wallahi galatoo meedaanan maan nagasha of akkaabbaduu miti gaayis wallahi jechuun haqqiin isinitti beebarraan malee of akkaabbaduu miti haqqi. rabbi sii haa dabalu. Ishi lammii kokoo meetii keessan nam dubbisa. Abshir bontuu moo qashtii irra bareeda bontuu moo ashittii irra bareeda maal taatanis maal waan akkanaa dhagaafadhu isiinis oromtitti anis oromoo isiinis hin bareedde ani hin bareedde oromoo keessa fokkisaan hin jiru. ما إني قافي نكتنا عشان تركتي ولا تنبو سوداني هاي نو ربون كوك أبانا كومتي بريد فلات أنا أم جالسكي أفني بريد فلات أنا مجي جالتو بريد فلات أنا سنجال الدقر وكش مراتي سنجال الدا سنجال الدا يعني أنا مولا بيتي إيه والله يعني أنا دبرتي كسينة دبرتي أرادا أنا تمشات يعني Uftaatee nama jiraat nama ofiimmoo hojiina hojjettus hojuman biyya kanaan hojjedhu wal fakkaata beektaa. Nama akka keetii kanaan immoo namni maqaa nama baasisi galee waa hunda keessa yaani nama waan ati caaltee jirtu namni si jibba. Kazaa nan jaalladha nama akkana utuufaa bakka tokko jiraanneefaa bakka akkana nama goonii kana natti tola. Nama wajjiniin akkas ta'uu dhabe wallahi biyya kana keessatti. هاي دوبرتي ولي نكسرتين دوبرتي نمنيريا دوبرتي كبوغارين amma dhiise wallahi amma samuuna kana kakkanassalee fixee bareen taatu annuma dhuftee eenyu taate mataaroon laba ba'uu barbaadachuma nan gad deebisee waraa jaalleen jedhee biraa kutaa hiriyaa dhiira godhadhu hiriyaa dhiiraa bareeddu hiriyaa dhiiraa iccitii kee yootti mattes waan barbaadde rakkattus qabaattus hiriyaa dhiiraa silkiin illee si gargaaraa dubartiin hooti ittiin dadhatteettus gootiyoo يا غاري ميديا كومنت يساتو نم سوشال ميديا فيرمو غا بتاته غا متا ور قبت سوشال ميديا كنا كوبان جرات جتو يري يمان جرام اسبرا تكسي سيغت تيغ ويتا كوتينا كيغا والله كيساتو ارغم فيبيسيتي كنا تو جمري موسمونا كنا مولي چار گچو جمري تبكو تبچو جمري اشتي وانت برادي سيتي گيفترك يجلتي فا ادرا فولونا ديبسيدني كدتني كيسان نكني وامي گدبتا nama nan beenne dhufe na taphachiisaami achumaan dhaqu anatti mura guba waan tarree mura qabu beeku walla keenya dubbiin oduma gaas wallahi ila addeenan ga'ee kana ga'uudhaaf fakkeenyaaf dhiifa manaa godhaatii namni tokko of jajuu osoo hin taane bakka ga'ee kana ga'uudhaaf tiktookii mitidha wama biraa irratti sabrii sin barbaachisaa hojjechuu sin barbaachisaa kana sin barbaachisaa akka dubartii keessanii akka dhiiraatti yaaduu sin barbaachisaa deebisee immoo of ta'uu bakka of ta'e jira anammoo hojii dhiiraan hojjedha kalli wallees takalli ana waan rabbi fidi jechuun fakkeenyaaf atammaadhaan mana sana keessa daladdaame ati an diraayivar fa'i godha onlaayinii dalagaan kalli walli dubartii nama taaksiin daladdu namaa miniin dalagaan kanaafuu dubartii dheedhee of hin tuffadhu jechuudha of hin tuffatinaa sinis sana booda inaaffaa dhiisaa sana booda rabbiin darajaa keessan ol fuudha wallahi laazim yoommoo ilma namaatti istii yaaddanii namatti waa namaa yaaddan rabbiin yoo sin qabaattanuu gadi sin qabaa wallahi laazim istii hin godhina inni naafina wama namni qabu nama jaalladha yoo namni hamala badaa qabaate immoo nama gorsaa exactly ashitti you are right absolutely you are right jette faranji akkasi kunooti tuu biyya faranjiin nagin ingiliffa akkanatti haasa'aati ana bareetti roozaalimuu miti yaas roozaalimuu funyaan sirriidhaani funyaan hin qabu no natti kaadanamus roozaalimuu fakkaadhaan roza eessuma kootu roozaalimuu fakkaata dhiifa manaa godhaati nyaara koo kanaayi eessa kootu fakkaata ashitti
Roosaan immoo mucayyoo Dubaayii galte sanii Eeywa anu asitti funyaan gurdiidha eessatti fakkaadhaan. bareedduudha yoo barreesse. Atillee bareeddu. Indee siin fakkattuu miti maal taate wallaahi laazim nama arrabsitu malee mucaan moodelisti maal taate bu'aati maal taa'ii. Siimee bara bareeddu siinee wallaahi. Atillee bareedduudha mashaallah jechuudha. Galatoomii anuuf hin jaju ganamni na ajaju malee. No dhugaa bareedduudha. Akka bareeddu hin beeku to'ataa gara namni sitti hoon. Yoo namarraa eega bareeduma kiyya jettee namni sitti ni mudhiisa. Ayiruu wadaa biyya amali maalan godha. Yaa fakkaatu dhugaa isiiti. Dhugaa fakkaatu. Bisiidhaamu. Jaartii Hamzaa. Si yoom kaayiroo dattaati rabbii jedhi sargeen keessan hin geenye kaayiroo dattamoo Dubaayitti fudhate. Dubaayitti fudhati wallahi dhalaan Dubaayii suni mushkila kabiir ashitti. Dubartoonni Dubaama. Wallahi dubartoonni Dubaayii xiqqoo si dhiirri biyya sana badaa hin jiru. Ani immoo achii fidadhuu ka'ee tokko achi jira beektaa bareedaa wayinaa fiddeen dhuftu. Dubaayiin keessa ma? Dubaayiin keessa jira garuu. Injooltee ijoolleen bareeddu Dubaayiin keessa. Wallaahi ni jira wallaahi ni jira. Argeen beeku waan jechuun bakka Kaampaanii hojjetu bakkeen babaanu. dubartii bareedaatu jira wanta jedhan dhaga'ama. Laa wallaahi dhiirri jira warabbal kaabaa dhiira bishaan lagaa fakkaatu jira ijoollee sabiyyee babbareedduun akkamii hin argine malee. Dubaayiin kan abdatiin baay'ee because dubartii baay'eedhaan daangeffameeraas. Dubaayii jechuun biyya dubartiiti. Dubartii keenya keessatti. Walirkaa fudhatama jedhan wallaahi laazim. Kanaafan sodaadhe. Yaa baay'inni dubartii waan jiruuf asii amma achi abdatiin baay'een yaani naannoo isaa dubartii baay'ee jira jechuu barbaade. Mafuu mul'ata. Mungkin isiisan addumaaf barbaada kaa mungkin anammoo borii barbaada ta'a. Yaa? Akamma qoy Hamzaa Dubaayitti fudhatinan kanuman siidhaama. Wallaahi wabillahi Hamzaan immoo achi jira naannoo irratti wal fixxiyyuu bar mucaan xiqqoo si istaayilii kana footootti kaan kana beeka. Dhalaan zabana kana istaayilii footoo kana jaallatti beekta. Saborii dhiiste. Ati ilaal kaayiroodhuma kaayiroo dhaqiiti amma manni kaayiroo qajeeleera. Lollis dhibeera. Ramshaanis hin jiru sammuuna kana. Achuma dhaqii wallaahi zanaa fataa jedhiisaa wajjin jiraadhu achiin gara Ameerikaa. Dubaayii taatee kaayiroo taatee nama fudhatamu garuu jechuun biyyaan hin deessu namni sun yoo kan fudhatamu taate har'allee borullee ammallee fudhatamuu danda'a. Ilaama kun ammuma reef wallaahi iskiriinshoot godhee isinitti agarsiisa. Fooloo namni tokko fooloo san goone isatu nama 85 fooloo godhe. Garuu nama rabsa fooloo immoo na gaafata. Abiibii kiyya wallaahi biyyoon sitta salphatu sin arrabsu ani immoo galatoo obboleessa kiyya yookaan obboleettii kiyya sibiloo keera ishee. Baay'ee. Biyyoon sitta salphatu. Addaan baaneerra. Taap guys. Please guys taap iskiri. Guys ilillii naa guutaa ilillii sadii guys ababaa sadii maal taatanii miira keessa galtan. One another one Aminaa koo galatoo. Ababaa tokko guys. Yes. Ashitti qophaa'e nana qixaatiidhaa sin ajjeesa. Gocha bidiggee hojjetta ishee. Ayyaantu galatoo na bifte. Ishee. Ayyee. Guys let's go my family. Taap godhaa please. Suutu kuna san qabdi. Gocha bidiggee. Qeerroon qaxaru daa'imman dhiidha si jimmar. Jarratti hin bu'aman nama jarratti bu'e inni sun dhiifa manaa godhaati. Never. Guys devil guys. Let's go. Qixaatiin kuma tokko. Kuma lama malee kuma tokko baranii gaafsanuu gocha bidiggee an takka hojjedhee hin beeku. Gocha bidiggee miti an fuula kiyyarraa waarri bu'ee hin beeku. Si hojjedha jedhee waadaa si galee kuma Shaabiin teenu jaallannee hojjenne seete barbaree kana bar annamuma jalatti argee bitadhee wajjin kisaaraa galee wallaahi laazim. Innumne bar amma malaagaa ja'a qofanarraa mudee. Amma eessan keessa gaa'is barbaree kana. Bitadhee. Ati dibachuuf moo nyaachuuf bitatte? Bitadhee bitadhe kaa. Kasi adabuutu bitadhu siin jedhe simatti mee akkasiin jifatu jalqabu. No anaa wajjin taphadhee jennaani barbaree illee nyim jennaan. Miidiyaa marratti kanas bitadhu naan jedhee isaa bitama jedhee bakka barbaree Itoophiyaa suuqii Itoophiyaa deeme birii 65 bite. Amma kisaaraa.
amma fuulli badee barsamuuna kana immoo geemii dhiisee fuulli kiyya zanaa jedhee ture amma badee kun ola akkana diimatu laal wallaahi laazim ilaa an akkamitti yeroo hunda jarri dibatu akkami garuu fuula irratti wanni diddibatamu kun ani ka ammallee fuulli kiyya waan taane garuu annaanan dibadhee ka'e na gubaana annaanan dibadhee ofirraa dhiqadhee ka'e maalin godhareeshee ani sabbaa kiyyaan naqaree namni akkanaan giftii namni akkanaan giftiin kennusa an dhuga ila ashitti dhaggeeffadhu namni na jibbu malee dhugaa jirtu dubbadhaan wallaahi dhugaa jirtu dubbadheen jibbamaa ashitti nan sobe yaa barbaree yoon dibatiin giftiin eessaa dhufa namni illee akkasii jaalatteen dibatu ijoolleen asirraa bar jaallanni miti hin dibadhu bakka ishi akka ni dibanne na bira taane moosisaa dhugaadha galatooma wallaahi wani koomenti qabsoo oromoo kan fuulduratti oofuu fi namni kan barbaree doonnaa dibatu. Ishi lubbu kutu bidiggoo jechiif na bilisaa dhuma miira keessaa bayitii puush godhime oromoo ila argite ishi maamme waan si gaafadha oromoo irratti hin kenninu jettan himi idilisi wajjin amma yeroo taphadhu maal jimmettee jaallalaalta ishi akka barbareen dibanne nan gootu. Ishi barbaree kana kaargoo godhuufii jira eenyuufan kenna ishi namni biyyan keessa jiru kana keessa geemii taphatu hin jiru anaaf nam mucattii tokko man eenyuufan kenna ishi gaas gadi naqa manuma keessa dibadhu bakka yeroo sargida kun dibatu naqa inyaadhoon gadi deeqi gadi naqa bakka ija keessan duratti gannagu kisaaraa saawlee zayitii sanarratti hin godhin zayitiin qabata garraa isa keessa jirti achi keessa lafa. guys tap timing bakka biyyi wal irratti nuu kennaan jirtu nu jaallatanii bar erami maamala kanatti hin buusinaa guys thank you ayyee bakka halkan gaarii Ciao, ishee lubbu sitta tolu ishee bye